Jaallatamtoota fi kabajamtoota jaallatamtoota maatii birqeettuu fi jalatti kan argamtan nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Obboleewwan koo isin akkam jirtu isiniin jechaa egaa guyyaa har'aa kuusaan hojjechuudha. Kottaa wajjin haa hojjennuun isiniin jedha. Kinoo akkuma argitan kana kuusaa haala kanaan qopheeffadheera. Amma isa garaa keessaa kana baaseen hojjedhaa jechuudha. Eeganii garaa isaa keessaa baasee xumuree ka'ee booda immoo ruuziin qopheeffadheen jira waan ta'eef hojjedhee ittiin naqaa jechuudha. Isin immoo hamma ani hojjedhutti na faana bu'aa. Akkasumas warri maatii koo hin taane maatii koo taasisaniin jedha. Wal duraan maatii koo taatan guddaa galatoommaa isiniin jecha. Egaa waliin haa hojjennuun isiniin jedha. Na faana bu'aa. Egaa kana haala kanaan keessa garaa isaa kana baasuu jechuudha. Waliin haa hojjennu na wajjin hojjedha isin jechuun barbaada. Isan keessaa baasas immoo hin gaatu. Maaliif yeroo biraa itti fayyadama waan ta'eef jechuudha. Kan akka kanatti keessaa baasee xumuree sanaan booda ruuzii as keessa naqa jechuudha garaa kana keessa. Egaa daattota koo haala kanaan xumureen jira. Namni mana ga'u qofan godhe waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan qulqulleessee jira. Amma immoo ruuzii keessatti naquudha jechuudha. Egaa akkanatti hojjedhee ka'ee ruuziis qopheeffadheen jira jechuudha. Ishii asitti hinooti kana jechuudha. Ruuzii kana qopheeffadhee isa kana keessatti naqa jechuudha. Hunda waqtiitiin argama. Isa kana immoo kuusaa keessaa isaan baasee ingatu waan ta'eef na fayyada. Yeroo biraa hojjedhee nyaata waan ta'eef jechuudha. Egaa na faana bu'aa jechuudha ammatti. Egaa isa kana keessa godheen jira. Haala kanaan jechuudha.
yeroo isa hojjennu yeroo nutti fudhataa beektanii aga keessaa qulqulleessinee itti goonee jechuudha hojjechuudha. Fakkeenyaaf ani amma har'aan hojjedhu isa boruun har'a qopheessa waan ta'eef amma haala kanaan jechuudha. Akkuma argitan kana egaa daawwattoota koo haala kanaan xumureen jira. Itti fayyadamaa yaalas niin jedhaan waan boru hojjechuuf amma baraddistii keessan goone jechuudha. Haaluma kanaan marii kan bulchaa boru qopheessan hojjedha waan ta'eef warreen hanga yoonatti na wajjin turtan hundi keessanuu guddaa galateeffannaa isin jedha. Obboleewwan koo viidiyoo kiyya immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Innaa akkasumas isin jedha hanga yoonatti waan na wajjin turtaniif guddanaaf galateeffannaa isin jedha. Obboleewwan koo baay'een isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Egaa haala kanaan isinis mokkoraa isiniin jedha. Baay'ee bakka jirtan hundumattuu turtii gaarii isiniif haa ta'u.